bari itti cittee sirratti boonee bareedumaa warri paartii siyaasaa uummata bakka guddaa godha jennaan sadarkaa iddoo geette paartiin siyaasaa Oromoodhaaf iddoo qabdi yoo inni dhufe inumaa dubbisuu nu laal. Bannama kan inumaa dubbisuu nu hin agarre jawweefa jawaara uummata gartanii barooddaa qaba inumaa boodii qabdi. Njari dhaabbata namni gartee maali? Maal namtichi maal jedha? Qabsaa hawwii bari yoo ati deebite kenna qabsaa kennas maa eeddareen jedhu namni jedhu hin jiru. Warri silaa eegan namni akkana dhiigammadaa fa'a qabsaa'onni kaleessa namni akka Jeneraal Waaqoo guutuu fa'a namni akka Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a warri kunniin bar uummata keessa yoo dhufan bad itillee lafa buufatanii bardas yoo waccuu fi gartee yonnaa fi qawwee ofii jala kaatanii uummata waliin haasanii buna waliin dhuganii hawaasa keessa deemanii bar. Magaalaa keessattis uummata dhufee dubbisanii bar takkaa gartanii nama iddoo godhanii nama naa nyaadhu naa dhugi nama irra lolu gartanii takka. Gaaf isaan lubbuun jedhu kun oduu matanaa abrii rabbii isaan qabatte marisiitu Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Jeneraal Waaqoo guutuu faallee takkaa gartanii nama isaan irra lolu. Takkaa nama isaaniif gartee galma qabee hee jedhee baandii waamee sirbee dhiichisee waamu gartanii hin jiru. Dikteetara miti kaa uummanni. Yoo si dhufan kamuu itti dhufan abboo qabsoo tana jabaadhaa akkana godhaa wanna kanullee waan dandeenyu godhaa jirra waan dandeettan nu cinaa dhaabbadhaa jabaadhaa diina jalatti hin bulina akkana godhaa gara insi biraa deeman. Wanni kun keessanii yoo dandeettan gargaaraa siin jedhan. Kunniinoo kaadiree bobbaafatee nama afaan qabu gartee mollaachaa kana hin jiran milaacii. Hoggana kennaa jedha dura yeroo dhufe. Hayyuu kennaa jedha dura yeroo dhufe. Jagna kennaa jedha dura. Dhaadhessaa kanaan dachii qarxam godhanii si galee dhufan. Ati kaa hin hafinaa hadha guyyaa ajaa'ibaati. Namtichi bar gaafa yeroo lama sadii illee subamtaati. Yeroo 10 yeroo 20 yeroo 100 takka ati gartee inni subamta yeroo maraa dhufan. Hadha isteetisan dhaqan ebaluu dhaqan yaa'e seensi birri. Seensi doolaara ol seensi balbala. Koominitii warii olii guuratti asirraa waan xiyyaaraa irraa murraa kiishallee akkana goonaa fi hayyuu kenna barkaadireen akkas gootee uummata saamtu tuni warii gartee uummanni du'aaf jiru jedhee olii guurate kana doolara 30,000 hin ga'u lakke abboo 100 kennin abboon 100 fuudhanii as keessaa kan nama kan nuu caalu 100 yoo fuudhan namticha namni baragamsii kennan jedhanii jiru. Warri gartee koree gubbaa dhaabbatee waa godhu kun irra milaaciin warri illee asii keessaa waa qalam godhanii tabalbala irraa guuraniif. Tahu manni gartee warra gadi jira amma miskiinni gariillee abboo nama kenna kan asuma taattu jira balaa wal keessatti abboo nama kana hullee nama shanjaa waliin buufnee be waan takka kana jennee taa kennu haga kuma takka baasa nama 50 fuute kuma 5 fuute dhab abbaa ka woyyoo qabullee kuma 10 kenna abbootillee garii akkana guuranii waliin dhamaasanii bakka taa dhufee namticha fuudhanii wanni gahu yoo miiliyoon tokko guuran waa kuma 50 waa kuma 100 harka kayan namticha ka dhufe akka jawwee kana fa'a. Warri bar waltajjii gubbaa baay'ee eeydoo qopheessee micciirraa fidaa jedhee dubartiin uffata aadaa uffadhaa siinqee qabadhaa koottaa jedhee yaa'u kun bar bizinesa guddaa deema keessaa falaallee bara. Hattu humniinsa leebaa hullaadha leebaa. Hunduu asii butee akkasitti bizinesa deema gartee biyya keessatti illee akkasitti deema alatti illee akkasitti deema. Miskiinni haadha abbaan gargaara. Ka takkaa aayyoo isaati buna biteen beenu. Ka aayyoon isaa mana citaa gaafa kalee baadiyaa keessaa bahee keessaa gadhaa jirtu. Ka obboleessi isaa firri isaa ilmaan isaa bakka jirtu hin beeknetu na argiif gaafatti gubbaa bahee salbaa jedhi qatee ka suufa wannaa illee hin qabne gubbaa sanii bahee gartee yeroo kennaa jedhan dorgommii caalaa yeroo jedhan doolara 1,000 eegala gariin namaa garte. Bari wachi deebi'u waan gaazexoon naan buufatu hin qabu. Kanatu ilmaan Oromoo biyya keessa jirta boodi isin jechuu barbaade maali gara hundattuu siyaasa wanni bizinesa isiniin daldalaa jiran kanaaf wanni kana mara isin keessa ni deemeef wanni adda deemaa jiru namni kun ol bahee sadarkaa waggaa 7 kana keessatti biyyoota agartee addunyaa irratti gurdoo kanaaf jala deeffatee maali kana keessa hin jiru. Muummichi ministeeraa osoo kanaan deeme bakkuma teenya jiraadha silaa akkuma Mallasii akkuma Minilik Haile Sillaasee Dargii sanuu akkana silaadha Oromoon osoo achi dhatte. Osoo hanna kana seene namuu maal jedhan beektaa saama buuqat Amaara irraa eegalla jedhanii Tigreef Amaara eegalla jedhaniiti simaa kana Amaaraa Tigre jedhanii gartee deebisanii nyaatanii hadha silaa yoo nagandi kenna Oromoon cimka maaliif ka achi gubbaa jiru Oromoo eenyu himatta. Namni hadha olii gaffii gee iyyuu illee hin jiru barsilaadha. Hin jiru qotee bulaan kenna. Adda magaalaa Finfinnee kana warri xiqqoo haateet eenyu walii galti beekta jarri akkuma ammaa kana gaafas nafxanyootaa fi TPLF walii galti jara dachaasti nurratti. Nyaalleen bakka falgaachuu sirooti waa bubbutteemuu fi Awurooppaa Ameerikaa kana achi yaateeti bis gaaf kan maal jettiin sanii gajjeesa sanillee saama. Amanteelleen teettu baras keessatti illee hattee teennin tunni. Ni sodaatti kaa warra ni beetti warra leenjisee wal beekaa warra.
So kanaafu wanni kana dhaqee mootummaan dalagee wanni inni fide wanni inni jibbamuuf abbichuun maal godhe? Gabbu'ee akka ummanni keenya qabeenya qabu lafa qabu eba lafti teenya daaba ta'uu deemte naga gaarii qotee bulaa keenya lafatee baastee gurgurin waan namni sitti mun dhagayin ganda kan keeteetteeti gartee nama kanaa du'aa godhuu deemta nama dhagaa itti darbisin jan kana gartee nama dhagaa itti darbitu kana maaliif wanni hundi mana si dhufuu deemti mana ati teettutti biyyi teenya guutuun ta addunyaan tun investimentii naa ta'u turistii naa ta'u wama fedhettu lafa wanni hundi dalagaan namni keenya ummanni guddaan kun nama alaa fidee dalagsiifachuu ta'uu deemti inshallah biiznillaahi ta'ala jecha kiyyaan nu rabbi jedhe qabeenya qabna laal arabni gaaza qofa bar lafa gammoojjii daaraa san keessa gaaza tokkocha lafaa baaftee bar Dubaay na dhalaallu kuni addunyaan itti yaate bar watakkuu qabdu bar diida qulqulluu ashawaa kana bar bishaanii dhagaa guuranii gaazuma kan gaaza kanaan bar faranjii irraa warra agartee mandiisota maal kanaaf ijoollee ofii baratte fidanii bar dhagaa kana bishaanii guuranii qotanii bar manoota irra ijaaranii lafa bashannana isaanii ta'u tolchanii bar hada agartee kun nullee gargaarsa irraa Itoophiyaa Dubaay akkas goote Maaliyoo akkas goote Arabni akkas godhe Suudi Arabiyaan faati biyyoonni isin laaltan kun biyya kanatti rabbiin akkana godhe kun bar gammoojjii roobni waggaatti yeroo takka roobni ni beeytan lafa muka takka dhaabanii gartee bishaan boomba jala dhaabanii saniin muka san magariisan tolfanii jala ta'an ummata bishaan gara birii fidatu ummata nyaata gara birii fidatu ummata hundayyuu nuhoo ummanni sun dalasiifatame akkasii bara amma Suudi Arabiyaa namni addunyaa irratti yaa'an jira bar biyya faranjii caalaa namni nama dalagsiifachuudhaan humna namaa akka onnaatitti itti taphatu bar araboota biyya faranjii ban daladdee kaampaanii meedikaala qabda fayyaa kan kee wal'aansa inshuraansii qabda waa mara qabda bar mirgi kan kee sa'aatiidhaan daladdee mirgi qabda onni si miidhe waa si godhe ka biyya arabaa san qabaan qabu keen asii dhaqee daaraati teenna hoo tawaan mara qabdu bishaan qabna daaba qabna nyaata qabna dhugaatii qabna qilleensa gaarii qabna lafa qabna balbalatee jechatan naa qabadhu Oromootiyaa saba kee naa qabadhu jechi an jedhe tun rabbi anaaf illee umrii nu haa dheeressu ija teennaan agarree waan gaafas namtichi sun jennaan jechuu deemtan yoo ati namni hadha gartee alayyaa'u kun ijoolleen teennaan alatti gartee baaras suttee ulfittu kun osoo biyyaa bahuu baadhe jechuu baata laf gurguraartaniin akkasii laf gurgurtanii hadha bara namni bara biyyaa bayaa jira yaataniin boru biyya deebinaan yoo deebitan harka qullaa eege malattira kaampaanii yoo jala seentee gartee naqaxaraaf akkuma biyya namaa dhattee hadha naqaxaraa jettutti as deebitee naqaxaraa jechuu deemta maaliif harkaa buufte gaafira mootummaan taayilaa akkasitti hin kennu bargaafas illee kaatii abbaa qabeenyaa miliinar taatuun maali qabeenya qabduun lafti namni keennadha wallaalee osoo si harkaa qabu iyyuu gad deemutun dahaaba jennaa mi amma albuuda jenna albuuda caalaa qaalii ta'uu deemti tokko akka itti dalaynu amma biyya Ameerikaa keessatti namni sangaa lama qabu miliinara yoo diqqaate yeroo waggaatti yeroo 10 ol irraa galcha yeroo 10 ol waan gartee ji'a tokko ji'a lama ga'u irra facaasan qaalii wanni sun ammoo sharama kana irratti hidhanii ka keemikaalaan ga'u jira ka madaabaraan ga'u jira orgaanika jira kun hundi sisteematti ga'u qaba kaama nama keenya kana fishaa muka na ciranii waa hunda addaa kana waliin madaabaraa xaawulee banaan barbaadanii barisan kana waliin gannaqanii waan yeroo gabaabduu keessa ga'u itti gannaqan yoo ati ji'a tokko keessa kun irraa buqqisaa jiran supparmaarkeetii ani jira geesse gartee miiliyoona akkasii gurguratee as deebi ammallee kaan yeroo kaan asii buqqisan gara siin qotuu jiran qaata sharaa irra gartaa sharaa irraa kaasanii laastikii haphii irra gartaa irraa kaasanii xiyyaaraan gubbaa baree waa itti naannaqoo gartaa maal kana gartaa gaaf kan kun obbaa irraa lafti xiqqoo takka babar xiyyaara qaba amma xiyyaara dhuunfaa mataa isaa lafa xiqqoo sangaa lama hektaaraan roontaa sitti mutti hin jiru kenna bar dachii rabbiin gartee baraka isaanii sun bar bishaan boombaa si qotee bar lafa baasa bar maaliif lafa hedduu lafa bishaan soogiddaa baaraa kana jiraame eela kan lafa qotee maal godhee yoo bishaan kana dhabe bar fitnaa meeqa waa meeqa argee baasee takkatti karaa gubbaa teennaan bes kanaafuu wanni kana mara isinii dhaquun maali ilmaan Oromoodhaa paartii siyaasaa jala yaatanii waa takka harkaasii hin qabne ka ofiiyyuu gartee siin surree jijjiiratu jala deemtee obboleessa keetii waliin dhabin namarra dhagaan darbate yeroo tanteen gubin sangaa gurgurtee lafa gurgurtee biyya rabaan deebi waan siidhaam obboleessi obboleettiiti
Meewaan Mustafaan naan jedhetta. Adda 1,500 kafaltanii biyya alaa deemtanii meewaan guutu 200,000 deemtamee haa xiqqeessu. Loon hagam bitamee ta'e ganda keetitti 200,000 200,000 qofa. Yoo xiqqaate 200,000 loon 10 bitta. Jabbilee xixiqqoo reefu lafaa dhuftu laaltee yoo bitte waggaa osoo hin geenne waggaa tokkotti mee waggaa tokkotti 200,000 san yoo dalagde loon san qallabdee waa goote bara. Mee waggaa tokko miiliyoona tokko birrii harkaa qabda. Kaash miiliyoona tokko kijibduu naan jedhe. An xiqqeesseeti bara miiliyoona 2 siin jedha sila. Waan hadha birrii gartee loon hadha 15,000 10,000 bittu. Yeroo gabaabduu keessa gabbistee hadha waan darbantu jira. Darbitee ati gabbiste bara. Ji'a 3-4tti 20,000 30,000 deebistee gurgurta. Warra qotee loon horsuu gaafadhame. Kijibaa naan jedha ijoolleen baadiyaa. Wanni biriin goone loon kana gartee qorqoorroo xiqqoo takka irraa dhooftee nyaata isaa dhattee bittee kiniin isaa itti darbitee yoo ati gabbiste. Goota garuu goota. Biyya namaa dhattee reetissuu maadaamii maal kanneen dhukkeessi dha'u. Lukkoorsi achi deebime. Buleessi keenya gartanii Maammadeen nuti maal nu jedhu waggaa 5 keessatti kaashii miiliyoona 35 akka qaba lukkoorsiise. Kaash. Kasanuu miiliyoona 10 kasaare gaafa lukkuun ho'isee. Achi ijoolleen baadiyyaa amma ganda kee jirtan gaagura 5-7 fuudhi mana jalatti gaagura dammaa. Gaagura dammaati bara. Gaagura 5. Akkasi dhugaa keeti wallaahi. Birrii gabrummaan bitachaa jirtanii. Hadha sayyoo gooti waa meeqa daladda. Shaanaan duruu biyya keenya bu'aan qabuun amma laftee warri immoo kwaati. Shaanaa hadha bara Finfinnee mee koottaa fidaa shaanaa suppermaarkeeta. Yoo ati shaanaa facaaste bara amma namni keenya quban qabu shaanaa goomman isin jettan kana jechuudha. Yookaan raafuu jettaniin. Adda bara Itoophiyaa sanatti altee shaanaan faati waan qaaliidha. Warra makiinaa firiijaa qabu dhufee bakka jirtu sirraa fudhatu jira. Suppermaarkeetoon. Waan tokko inni kaleessattee Finfinnee ol dhuftee baram hoteela guddaa kana jira. Allukkuu sii kaleessa, killee sii kaleessa, shaanaa sii kaleessa, qayisirii, kaarotii maal jedhan kanneen sii kaleessa yoo ta'etti bar hagam kaleessuu dandeetta siin jedhan. Inumaa waan ati kaleessuu hin dandeenye si qabata warra. Makiinaa 10 qopheessitaa agartee ji'an. Makiinaa 20 qophee kaleessitaa siin jedhan maali? Guyyaa kana amma namni nyaata addunyaa nyaattu baratee jira agartee. Kudaara hoteelli dhaabbatu bakka hundatti hadha ijaaramu kun guutuun isaa wanni dalagamuun maali waan kanneen jechuudha. Namoonni keenya kana dalaguu ijoolleen kaatanii biyya namaa deemtan. Harargeen jimaa qabdi. Jimaa san bal'iftee dalaguu buna jira. Buna bal'isanii dalaguu hadha kudaara muuzii, burtukaana, paappayee, mangoo mootummaa sii kenna hadha ka qophaa'ee sii kennanii baladha onnatti ifaajjee waa gootu hin jiru. Wanni marti qophaa'ee jira. Oorruu qabdaati. Waan oorruu keetii taa'u midhaan yoo taate sanyii filatamaa jedhanii namni keenya obsee gattaa'ee hin dalagu. Kanaaf hagana isiniin jedha dhiifama isin wanni kana mara keessanii deemeen maali? As deebinee sabni keenya mee waan akkanaa kana irratti waan biyya namaa deemnee agarree waan gartee muuxannoo hedduu agarre walii qoonna mee as deebi'aa laala. Rakkoo qabna namni keenya beektanii anarraa yoo galan akkana isiniin jedhu atoo maal dalagaa jirta osoo naan jettan rakkoo qabna. Maaliif beektoonni tokko kan daladduuni namoota si jala dalaganii mooralii sii kennanii waa waliin dalaytu. Sirba yeroo garii nama dalaguuf hawwii qabu hedduu qaba. Waan si gufachiisu hedduu jira. Garuu namoonni dalaguu danda'an ijoolleen hadha baadiyyaa keessaa yaatan kunniin ka abbaan kee oorruu qabu lafa qabu. Waa hedduu hadha achumiittee bar mootummaatu koorsii yookaan barumsa sii kenna. Oorruu akkanaa qaba hadha nama waliin marattu jira maal lafa facaasu akkamaa godhu. Horii haganaa qaba yoo ta'etti warra karaa gubbaas kaa'u jira. Kanaaf ilmaan Oromoo walii kana mara siin dhaqeen maali? Akka nu naman taane akka nu waliin galle haala adda addaatiin biizii nu godhanii waan hin taane nutti himanii amma ijoolleen daa'imman yaate kun biyya arabaa kana yaa'u asirraa guuranii Liibiyaa geessan kun fe'anii hatta mooyyalee irraa fe'anii ijoollee waan ajaa'ibaan argee rifadhe dhiyoo tana mooyyalee ilaala ijoollee asiin gara Keeniyaa deemu dallaala jira daangarra eeganii achi guuranii fe'anii Liibiyaa geessan. Ilmi namaa amma wal nyaachuu malee uumanaaf. Kanaafuu gadaa dhaabbannu dardarris dhaabbadhaa siyaasaa keessaa galaa ijoollee wanneen isinii. Waa takka illee bu'aan buustan isinii minuun siyaasaa kana keessatti umrii fixanne kuni wallahi siyaasaan amma deemtuu humna kennaa oollu. Amma siyaasaan ammaa achi dhuftee nu beekan warra barate.
warra teknoolojii waliin utaaluu danda'u. Yoo amma barsuuraa laayii na waan dalaga ilaallee dubbanna malee bara yoo atadhaa warra amma piroofeesara jettuun kanneen garte doktoroota jettuun. Yoo ati fiddee ijoollee ammaa kanaaf fidde bara isaan bira barjaayila wallaalaadha piroofeesaraaf doktoraaf eenyu ati ilaaltu kun maaliif barumsa kalee isaan baratan ijoollee adda baratee gargare. Warri kalee qalamaan fitnaa argee gartee kilaasii seenee maatii saayinsii kanaan gartee fitnaa argee namuu waa ol yayyaa adda akkasiin dubbee. Teknooloojiin fuudhee takkatti hin sabni nama kuchisa ilmi namaa. Adda dandeettiin ati qabdu maalidhaa? Teknooloojiin afaan wal beeku. Doktora Profeesar Kaleessa wattee gaafatte mee gaafadha doktora keenya Profeesar Iyyuba. Fidi mee laaptoobii tokko fidi afoo kaa'e maali inni dhiini gaafadhu. Kiiboordii sooftiweerii isaa maal kanni mee ukkoo dhiranaa hin jedhin waan tokko siinimu maal fa'a dalaga jedhi waan takka siinimu. Wilii waraqaa dubbisee siimuu deema yookaan gogolii gaafatee siimuu deema. Ijoolleen ammaa bar amma biyya gartee Ameerikaa keessa ijoollee qabna ijoollee kan gooti beektan meeshaa kan adda facaasanii bar ka gartee ati waan meeshaa hunda guddiftu laaltu malee laalle kan afoon naqanii gartee walitti deebisanii kanaa ijoolleen dursitee maal gooti beektu laaptooppii kompiitaroota gartee diiskii maal kanneen amma ijoollee bitanii facaa kana diida mana galtee ofii walitti nattee ijoolleen gartee itti fayyadamtee jechuudha. Maaliif isa kanaan afaan wal baru keen amma namni bar biteeti dhaqee suuqa dhaqee hophaa akkasiin ijoolleen amma qabanni dalaga. Akka ofii barbaaddutti sammuu isaa guddiftee sooftiweerii waan hunda isaa. Kanaaf wanni kana mara siin dhaqee maali? Waan hin dandeenye godhuu hin dandeenye kan harkifanne. Odaadha paartii siyaasaa kan Oromoo kan Amaaraa qabadhu guutuunis kiiboordii dhooftee waa piriinti godhachuu hin dandeenye jira kompiitara irraa gartee faayila isaa. Warra faayila piriinti godhachuu hin dandeenye yoo ati itti kennite gartee kompiitara tokko fiddee harka keettee hoodumee waan kana godhu jetteen inni ganama isra qabeetan googolii gaafata walii dhaqee. Namni adda biyyaa barbaachisu nama akkasii anaa si dhiisee jechuu barbaadee ta'e. Namoota yeroo itti dhufe teknooloojiin haasa'uu danda'u. Ka jedhu adda bu'aan qabu. Miti. Nama isa wajjiin dorgomee utaaluu danda'u. Maatisii yoo ati itti kennite isaa waliin qixa sii deebisuu danda'u. XY maali eenyu qalama fudhattee maal gootee akkas yaaddee sottee no. Ka yeroo inni achi dhaabbatu argee kun ebalu siin jedhu jechuudha warra akkasii kan bulchu. Yaa'ii achi dhaabanii yoo itti fidanii inni akka nu ilaalee bar kun akkana yaa'iin kun bu'aan isaa kana dalagaa kun nyaata namaa kaleessaa kun ammoo bar teknooloojii liid godhaa waan akkasii dalagaa kun gartee maalii yoo jedhee kasiimuu danda'u. Inni bar kun akkana bareedonni kun dandeettii inni qabu haganaa maalii isaa ganaa eenyuun isaa ganaa. Namni kun kan waan jala yaanu fakkeenyaaf warroonni paartii amma gannaa 40 olii 30 olii kunniin abbaa fidaa ta'u ganna 30 olii amma waliin deemaa ootette sorry kanaaf hagana isiniin jedhaan of folcha. Wanni gootan biyyattii irra gartee akka biyya namaatitti yaadu kana maal dalaga biyya namaatti hagam argadha jedhan biyyattii yoo taa'e hoo waan amma jaan argitee gartee wal darbattu laali. Akkasiin jedhe kana 200 loon hagam bitta 10 hin bitime loon 40 loon 40 bittee yoo gabbiste ji'a 2-3 duubatti hagam irraa argatta herregi jibicha 40 karaa 40 bittee san hin danda'u lakkan 50-60 deemattaan hoolaa re'ee bitti naannoo kan kee qilleensi ayyame kiniina jira darbi mana kan kee keessa na godhe ji'a takka lamaan duuba eegi darbe gaafa ji'a ol baase ji'a nambi mindaa argatan gaafa ji'a hoolota sanniin ilmoo xiqqoo isii biti tamree wal baaftanni gabbisi waa darbi ol baasne 2,200 yoo bitte 5,500 gurgurta. Hoolaa 10 yoo bitte dai 50 maadamii fi baluun kabalaattee dhiittee sii fuutu kan harkee irra fuutaa jechuudha. Kanaaf hagana isin jedhaa isin jaalladhaa isin kabajaa kalkaniiti halkan gaarii. Kanaafuu akkasii dhugaadha Kadir waan goonu deebinee wallaallee walillee haa gorsinu waan kanneen gubbaamee gartee warri dandeettii waan akkanaa qabannee jiranii biizinesa irratti namaa waa akeekuu irratti namoonni akkanaa kun osoo baanii sooshaal miidiyaa kana gubbaatti namoota barsiisanii karaa gartee akkaataa namni itti waa dalagu warri diinagdee irratti gartee biizinesa irratti baratan digirii dippiloomaa qaban kunneen osoo gabbaanii dalaganii waa hedduu nama keenya qajeelchuu danda'anii akkas hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatti guyyaa gaarii rabbiin biyyattiin illee nagaa godhe nullee warra gartee anaa isinillee dalagannee halaala keenya gartee
biyya teenya irratti gartee nagaan jira rabbi nu haa godhu kabajaan biyya ofii irratti namni biyya ofii keessa jiru gartee kabajaa qaba biyya namaa namni dhaqe biyya feeti dhaqe kabajaan qabdu masit dhagama biyyee biyya teetii yaadda rabbi warra biyyee biyya ofii irra gartee nagaan jiraatu rabbi nu haa godhu